jaalalli qabeenyaa, jaalalli gammachuudha. Jaalalli fakkeessuu, looguu, sobuu fi haalaan oofamuu hin beeku. Namatu akka isaaf tolutti haala keessa jiru keessatti ittiin fayyadamuuf jaalala qoqqoodee malee jaalala dhugaa kan faayidaa, kan haalaa, kan yeroo irratti hundaa'ee fi akka isaa yookaan isheef tolu gochuun namni akka hin taane taasise. Jaalalli dhugaa haa toluu, haa baduu, haa jiraatus, haa dhibus, diimatee gurraacha'ee haala kamiin osoo hin daangeffamiin nuffii fi sinsinnii malee itti fufee jiraata. Madaalliin jaalala dhugaa jaalala qofaa haala kamiinuu waan hin madaalamneef jaalalli faayidaa irratti hundaa'ee yeroo faayidaan argamu sun dhabamutti yookaanis faayidaan barbaadamu erga argameen booda dhaabbachuu danda'a. Akkuma kana jaalalli haalaas haalli walitti isaan fide sun yoo jijjiirrame salphumatti wal dhiisanii wal dagachuu danda'u. Kan yeroos yeroo muraasaaf jiraatee darbaa. Walumaa galatti amaloonni jaalalaa afaan warra Giriikiitiin jaalala eroos, jaalala fiilee, jaalala agaappee fi kan kana fakkaatanii maqaa moggaasanii qabu. Jaalaloonni kunis jaalala firoomaa, jaalala hiriyyaa, jaalala faayidaa fi jaalala iddoo, jaalala hojii fi kan kana fakkaatanii qoodanii jiru. Haa ta'u egaa namni kamiyyuu jaalala isa kamiitiin adda qoodee yoo jaallate iyyuu jaalala barasaa keessatti namni jaalala otoo hin qabamin yookaanis haala jaalalaa keessaa otoo hin darbiin namni jiraatu hin jiru. Kunis kennaa Waaqayyoo ganama ilma namaatiif laatu keessaa isa tokko waan ta'eedhaaf namni kamiyyuu barasaa keessatti jaalala dabarsa jechuudha. Jaalaloonni dabarsu kun garuu haalota tokkoon inni kaan milkaa'uudhaan inni kaan immoo akka yaadetti milkaa'uu dhiisuu ni danda'a. Haalli milkaa'ina namoota kan inni fiixaan ba'uu fi jaalalli isaanii jaalala dhugaa fi jaalala haalaan gadi hin qabamne yoo ta'e qofaadha. Yeroo baay'ee namni jaalala isaa kan inni mirkaneeffatu jaalala qarshii qabaachuudhaan yoo ta'e gaafa qarshiin dhumu suni jaalalli namichaa battaluma sanatti addaan cita yookaanis jaalalli isaa hir'achaa adeemee balaa hin taanerra hin bu'a jechuudha. Jaalalli inni kan biraan jaalala iddoodha. Jaalala haalaan walitti dhufe jechuudha. Jaalalli haalaan walitti dhufe kun immoo jaalala kallattii hojiidhaan haa ta'u kallattii hojiidhaan kallattii adeemsaan iddoo tokkotti namni walitti dhufeenyi ni dhuma. Walitti dhufeenyi isaa kun garuu iddoo sanarraatii gaafa socho'u sababni isaa yoo sababa walitti dhufeenyarraa kan ta'e wal jaallate yookaanis sababa hojii ta'uu danda'a. Kan kana fakkaataniin waan walitti dhufeef yeroo sana haalli hojichaa yookaanis haalli adeemsa isaanii yoo walirraa fagaate jaalalli isaanii iddooma sanatti ni dhaabbata jechuudha. Jaalalli inni kan biraa jaalala bifa ilaalanii jaallachuuti. Jaalalli bifa yookaan jaalalli malkii ilaalanii jaallachuu kun dubartiin tokko gaafa dargaggummaa isheetti baay'ee uf qabachuu dubartoonni keessumattiyyuu yeroo kunuunsaa argatanii jedhanitti baay'ee kan nama hawwatanii fi kan jaalalli irraa mul'atu fuulli isaanii baay'ee kan ifudha. Haa ta'u garuu yeroo tokko haalota jireenyaa mijachuu dhiisuu fi kan kana fakkaatu irraatii kan ta'e yerootti bifni isaan kaleessa qaban irraatii adeemu akkuma ganama maal jedha Oromooni fixeensi ganama yeroo buufatu guyyaa immoo aduun yeroo baatu irraatii badutti akkuma kana yeroo tokko wanti bifa namarratti jireenyi jijjiirama fidu jira. Yeroo bifti sun namarraatii godaanu jaalalli namni sun yookaan hiriyyaan ishee sun isheedhaaf qabu hir'achaa fi gadi bu'aa in adeema. Kunis immoo sababa bifa ilaalee jaallateedhaaf jechuudha. Jaalalli inni kan biraa jaalala firoomaati jechuudha. Jaalalli firoomaa kan ilma adaadaa, kan ilma eessumaa akkasumas immoo kan kana fakkaatan firoomaa yeroo jedhamu jaalalli firoomaa kun yeroo kamillee eessallee yoo deeme firaadha waan ta'eedhaaf hidda aachaa kan jiraatudha. Kanaaf jaalalli firoomaa yookaanis gostokkee kun immoo
yeroo hundumaa addaan kan hin baanee fi haalli kamillee kan hin jijjiirredha. Haa ta'u garuu jaalalli dhugaa dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti gaggeeffamu isa kamidha inni dhugaa yoo jettani haala kamirratti iyyuu kan hin hundoofne dhugaadhaan kan wal jaallatan ta'uu qaba. Yoo akkas ta'e jireenya namaa keessatti milkaa'insi amma dhumaatti ni jiraata. Jaalalaaf egaa amaloota garaagaraa fi hiika garaagaraatu jiru. Isaan kana keessaa yeroodhaa yerootti ilmaan namaa gidduutti kan mul'atan hunduma isaanii bifa adda addaatiin mul'atu. Haa ta'u malee jireenya dhala namaa irratti yookaan keessumaayyuu jireenya dubartootaas ta'e dhiirotaa tokko dargaggootaa irratti kan miidhaa geessisu jaalala haalaan wal jaallachuuti. Yookaan inni yookaan immoo isheen faayidaa namni namadha waan ta'eedhaaf faayidaa sana hamma dhumaatti deeggarsa gochuu yookaan gargaaruu yookaan immoo baachuu dhiisuu danda'a. Gaafa deeggarsi sun addaan citee jaalalli namichaa battaluma sanatti gir'achaa fi gadi dhumaa kan inni deemu hubannee jirra jechuudha. Jaalalli inni dhugaan garuu akkas akka hin taane haala kam keessatti illee kan nama biraa hin nafne eessallee yoo deeman haalli fageenyaallee kan hin daangessine yeroo hundumaa sammuu namaa keessa kan deddeebi'u qalbii namaa keessaas kan hin bannedha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti keessumaayyuu dargaggoota shamarran biyya hambaa keessa jiruu fi bakka garaagaraa keessa irratti yerootti kallattii jaalalaadhaan miidhaan garaagaraa irra ga'u ni argina jechuudha. Dubartoonni biyya hambaa akka biyya keessatti yeroo laallu gaafa baradheeftuu hojii qabadhu gaa'ela godhadhu gaa'ela gaarii jireenya gaarii jalqaba jedhanii akkuma karoorsanii shamarran biyya hambaa jirru gaafa biyyan galuu gaa'ela gaarii godhachuun qaba. Hojii amma hojjedheera hojiin hojjedhe kun anaaf gahaadha amma garuu gara biyya kootti galee gaa'ela bareedaa jireenya gaarii fi walitti dhufeenya bareedaa namoota garaagaraa wajjin gochuu jalqabu. Haa ta'u malee isa kana keessatti egaa jireenya bareedaa kana keessatti otoo yaalanii otuma jedhanii isaan sobaatiin waan jaallataniidhaaf yookaan dargaggeessonni biyya keessaa sobaatiin yookaan yeroo dabarfachuudhaaf yookaan maallaqa irraa fudhachuudhaaf yookaan immoo faayidaa tokko irraa barbaachaaf yeroodhaaf waan ta'eedhaaf lubbutti qaxafuudhaan ani sin jaalladhe ani siifan du'a ani akkasidha jechuudha yeroo baay'ee dudubbatu. Inni kun immoo dhugaa fakkaachuudhaan dhugaa fakkeeffatu waan ta'eedhaaf dhugaadha jedhanii sammuu isaanii amansiisuu irraa kan ka'e yeroo garaagaraatti miidhaan garaagaraa isaaniin ni qunnama. Kanaaf isa darberraa barachuudhaa fi isa dhufutti immoo of eeggachuu qabna. Namni hundumtuu si jaalladhe kan jedhu dhugaatiin jaalala sirrii kan jaallatu eenyu laata? Jaalala faayidaarraa kan adda ta'e, jaalala bifarraa kan adda ta'e, jaalala yeroo dabarfachuurraa kan adda ta'ee fi akkasumas haalarraa kan adda ta'e ta'uu qaba jechuudha. Jaalalli sirrii isa kanarraatii adda kan hin taane yoo ta'e, jaalalli sirrii isa kanarraatii kan hin dhufne eegganne yoo ta'e, jaalala sirriidha jechuun baay'ee nu rakkisa jechuudha. Kanaaf jaalaloota amaloota jaalaloota kanaa isaan kanarraa of eeggachuudhaan sirrii ta'e duukaa bu'uun nurra jiraata. Dubartii tokkos ta'e dhiira tokkos yoo ta'e barasaa keessatti dirqama jaallachuu fi jaallatamuu hamma isaatti hin dhabu. Haa ta'u garuu gaafa nama tokko irratti yeroodhaafis ta'e faayidaaf jaalannee gaafa dhiisnu namni sun jaalala dhugaadhaan nu jaallate yoo ta'e gaafa fedhii keenya irratti baanee yaada keenya irratti gaggeeffannee isnu nama sanaaf dhukkubbiidha. Dhukkubbii irra darbee immoo ba'aa namoota kan biraatillee dabalatee yeroo ta'u ni argina jechuudha. Isa kana gochuudhaaf yoo tarii namni sun kan keenyadhaaf itti ta'es nama sana cabsuudhaaf miidhuudhaaf otoo hin yaalin addumaan kutanii yerooma sanatti kan dhufii barbaaddachuun baay'ee bareedaadha. Yoo ta'uudhaa baates callisanii taa'uun baay'ee filatamaadha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti raawwannaa. YouTube keenya subscribe